amma laal caammaan ati godhatteertu akka seera moodeeliitti caammaan kee mul'atu hin dirqama. Sii galee? Silkii irra gadhaabadhu beeshi. La silkii akkana qaqqabii kopheen kee mul'atu qaba. Kopheen moodeelaa yeegiddi hiil caammaa ta'uu qaba. Yoona shabaxii uffattee akkana. Waa laazimaantu mana cannaqeme. Wanni si cannaquuf waan qaba waa jiru. Barbaade. Hiduu qaba. Ilakka. Wallahi ani ummatuma kana maraachisu malee waan barbaadu tokko yoo qabu. Bakka ati amma mataa jabaataa carraa ijoollee jimmaatti dabarsi. Mataa jabaataa luka kee gara gadi. Luka kee eessatti qaba luka kee mucaamaan teessa. Hai. Diqqoo akkana qaqqabi kaameraa. Wallahi fatiin jechuudha qoratama addunyaa kanaa natti ta'ee jira. Kaameraa qaqqabi seera isaa guutuu qabna. Indii kana of kopheen kee kun mul'atuu qaba. Kopheen moodeelaa mul'atuu qaba istaayiliin isaa. Dhageesse? Buusii abboo kana qara uffata. Ila dubbisuu dhuftu. Koomenti dhiise. Yattiin mataa jabaattee ana mataa mana kophee kabiraan jirtan innaan ta'e ijoollee oolu. Mee? Bakka dhaabadhu seeraan shokoto dhaabadhu Oofu. achi biraa akkam godhe akkam godhe beektaa? Astagfirullah dagadde Ati sobdee ofii. wata kan nyaanne amma yaadadde akkuma waan nyaanne jiru adune Wakii deemtee dhuftee as bira geettee achi mudhii kee qabattee garas zoortee achi geettee achi biratti dhaabde. Yalla itti baneesh. Barsiisaa moodelii. Sirba bani sirba wallaggaa. Hawaanni jedhu san kilaasikaalii yoonni tokko nagartu. Mukaasaa nutti hima. Sirba kan feetaa qashti. Haani Sirba sabboonaan bani. Iyyoolee. Sabboonaan sarara. Sabboonaa jennu? Iyyoolee. Sabboonaa? Sabboonaa tafarraa. Cabanii jedha. Manicha banii jedha. Tafarraa. Barrii san bani achi. Sabboonaa jennu? Barrii keessan haa banu ila warra barrii bani. Sabboonaan. Sirba iyyoolee jedhi. Iyyoolee. Kana oofte. Saaba yani koomenti waan Wooyee warri qashiidhaan jettanii. Duqeetam. Ala bakkee deelaatti banaa. Ati ka dhuftee fi dorgomuu dhufte namni dorgomuu dhufe tokko koomentii ilaalu waan dhufeef san uummata koomentii kanatu sii kaa'e. Koomentii yeroo biraa manatti galtee shaayile. Iskiriishuut naa godhaa. Dhaggeeffadhu koomentii yoo barbaadde yeroo biraa manatti galtee shaayii dhaabattee ilaalta. Amma oduu natti jalqabdanii ofii achi si dhiyaa jettanii booskii kanaan si naanka. Yalla. Siqachi. Siqacheedha Wallahi yalla. Anto madaamiin dubdee dhanatti jedhamti. Nu boonsi siin jedhaan alaa warri wallaggaa ijoollee wallaggaa. Ijoollee wallaggaa nu boonsi shugguxii siin jedhaa jira. Yalla. Mee waa bisan gabu. Minoo intini asirraa agarsiis banaa wayi. Mee bana. Qoy takkatti qoy. Bana wiqeeshin jedhee kan dirmatu. Qoy. Siqachamu. Maal namatti kolfaa uummanni. Buskuti seeraan dhaabadhu akka namaa seeraan dhaabadhu waan kana bara dorgommiidha hin qoosinka qoosaa miti yookaan uffata uffatte kana ofirraa baasi malee amma wallaggaan bakka beektatiin bareedduu wallaggaa Barsiillee nan qaba. dhaabannaa kee bireechi aga sirbi banamu akka arsii wayiituun uffattu ati wallaggaan bakka buutaa aga wanni hin banamu dhaaba kee bireechi. Dhaaba kee bireechi. Dhaaba kee yoo dhaabattu immoo akkana dhaabadhu. Dhaaba kan seera akkana dhaabadhu. Akkasi dhaabadhu. Kalas. Mee. Dhugaa nan bare. Inni akka nun foggorsiisneef yar. Dhaabadhu akka reeffaan Ara bakki dhugaa. Uummanni asirraa jechuudha fiidiyoo nama waraaba. Boo halas deema.
Inni eegalta abdii ban. Mee Ini balacho. yallaan deemna gadi cuuf. Cuufii takkatti banii. Akkamitti cufame? Kana of cuufi banii amma seeni baniif sirba wallaggaa dafiti. Osoo uummanni cinaqsan jaane asirraa cinaqsan jaane asirraa fuudhanii hanga waahid walci. Osoo isitti sagalee taa'ee mootummaa waan karaa gadi baha. Caala akkam jette akkam jaan? Ambareeda. Wallahi caala akkasuma yaa'u viidiyoo takka illee waraabin tureedha. Mee akkas yaa'u wallahi uummanni keenya baay'ee takka rakkataa jira beektaa. Namni du'a obboleessaa, du'a hiriyaa, qabrii obboleessaa harkee qabrii ofiitis harkee jira. Obboleeyyi kiyya irraa ana cinaaqsan qofa irratti akkana ta'u jirti malee borumootiyyuu machaaraa miicataaf galamsoo baddeessaaf waacuuf baddannoo fi baabbilee buraayisoo maalisa waliin geeffite Guraaw. godinaalee nama maqaa isin hindee kana baabbilee gaara mul'ataatiin asiin cina calanqoon asiin qabboon deebisii jilboon boo maalisatan achiin deebisii karaa argee baa kanaan achiin gadoo deebisii harar hin dirreen ta'u jiru kun sigalee Cinaqsan kana kalee tammatti. yaa ta cinaqsantuun immoo adda ta cinaqsan gargaarsi godhamu yoo dhuguma isi onnee qaban yoo dhuguma dandeettii qaban yoo dhuguma uummata keenya dhumaatiin uummata keenyaa duutii uummata keenyaatiif garaa nama nyaate lageeffadha yoo dhuguma duutii uummata keenyaa duutii uummata cinaqsan yoo dhuguma garteetiin kijibuu balee fakkeessuu balee gargaaruuf kadeemtan taate 100% gargaarsa lafa qabatu gargaarsa jabaa yoon taasisaniif asumarraa gargaarsa ittanii yeroo hundi mataan dhukkubsina waan dhibbata kan waan akkasiiti miti kun gargaarsa of danda'ee fi gargaarsa garteetiin equality eeggate qofa sinigalee yoo kanan goone asmarra yaatanii gargaarsa sagalee ta'a maali no amma asirraachi ejjennoo jajjabduu irra fudhanna jechuudha nama gargaari hawaasa kee gargaaradhu rakkataa kan kee harmee kan ta'e haadha kan kee abbaa kan kee gargaaradhu sagalee ta'ii fi is a winner generation afaan ingiliffaatiin yeroo ammaan tanaa oromoon akka jirtu hundi isii kuta galtee jirti ganda galtee jirti ilmaan mandaraati oromoo wanti jedhamu hin jiru sooshaal miidiyaa anjala sarreessitti Oromo bara duraaf jedhan bara 1990 keessa bara 1980 keessa bara 1970 keessa Oromo ni jedhamu tokko jirti malee bara 1950 keessa fi 60 keessa illee lafan qaban hin jirtu akka xiqqoo tokko mul'achuu jirti aasaa dhugaa sittaasa bara ammaan tana bara 2010 wayii fi bara 2020 wayii kana keessa immoo Oromoo waan jettu Oromoo keessa hin barbaadin hin jirtu Oromoo hundi si hattu hundi si sharmuutaa